kaayiroo. Amma diyaasbooraan biyya faranjii keessattuu warri dhiiraa yoo leenca gadi hin tuqne rabbina haa nyaatu Tiraampi waliin dhaabannee xaraynee biyyatti isin galchina. Kabbaan no'e. I telling you. Inni jaartii qabdus, inni ilmoo qabdus, inni tiraaka qabdus, tiraaka kee dhiifte akka biyyatti galtu isin goona yoo deftanii waan tuttuun. Nafa dhibba lama isin hafe. Ready Arsenal ilaaltu deemte? Arsenal ilaalla deemne? Assalamu alaikum. Yalla habiboche. Okay, nama dhibba lama isin hafe. Amma ijoolleen Oromoo jechuudha. Ijoolleen kenna uummanni Oromoo. Erga kaleetirraa karaa keessatiin, karaa tiktookii inboksitiin, karaa messenjeriitiin, karaa waasaappitiin, karaa haadha seenatiin, karaa garagaraatiin naa barreessaa turtan, sagalee qabaa turtan isinirraa kaasuu dhabe minaaminii haati faaxee maal taate jettan. Jammaruufi akkuma shanguuta. Jammaruufi argitanii maqaa dha'e haati faaxee maal taate jettanii na gaafataa turtan. Kunoo jammaruufi amma itti seenaa jira. Kuma shani macarashaan isin jedhe ani waan jedhe yoo isin waan hin jedhen guutin itti dhiise deema. Dhuftee tikkeetti murattee gaafatuu dandeetta. Kafira haadha faaxee taate dhuftee gaafatuu dandeetta. Kadiina haadha faaxee taate bakka jirtu dibbee dhaachuu dandeetta. Kunoo jammaruufi warri erga kaleessatti wallahi dhugumatti warri akka Sultaan faa Abbaa Abdallaa Odaa Leenjii baay'ee hiriyoonni haadha faaxee faamiliin haadha faaxee warri akka Sabriyyee warra akka Biiftuu warra akka Hikma dasoo namoonni baay'een na gaafataa turtan haati faaxee maal taate warri jettan jammaruufi kuma shayyoo guutamana namni dhibba saddeetu sinaaf itti fixuufi eegaluufi amma eegaluufi jechuudha qaama ifataara midhama eegaluufi adiin kana maaltu kana addaan isinii baasee deeman maal rakkoon qabu waan eeku gaddallee taate walumaan gaddina gammachuulee taate walumaan gammanna akkasii mire tiktookiin akkasii jammaruufi eka jammaruufi bar jammaruufi nama 500 sinafi nama 500 sinafi hin jammaru membarii taa warri kun namni 4,000 fi 500 kun maal eeda membariin taatu membar ta'e jala kanaan seenti qorii eka deemnee Arsenaalii waan shaayin dhuunu shaqqalnu malee tola sitti himaa inde gaazexeessaa tokko bar damoosa kafaltee fitiniin hima bar oduu akkasii Arsenaaliin deeggara Arsenaalii deemee shaayii dhuga booda gisee isinitti himee onnee qalbii keessan gad deebisee ka'ee deemee Arsenaalii laala waan shaayii kenni ta'a. Amma akkasitti himu warra qalbiin sifadde warra dhugaaf dharaa addaan baase beeku malee barbaadutti himna malee amma nuti kafaamilummaa mana dhaqnee isiniin gafan. Isin warra fagoo waan shaayii kenna. Alla kedekka keno. Eka. Harki duwwaan fuulan kadhattu jetta. Maal kadhattu jala namni 4,000 eessa ta'a namni. Ndee osoo kadhee amma sila namni 1,000 takkayyuu asin ta'u. Ani isin kadhadhee dhuftanii amma. Ndee ofii dhuftanii kadhattu maal jetta kenni ta'a. Dirqama kenni ta'a. Yalla. Kenni Abbaa Abdallaa atillee waa kenni. Warri akka Abbaa Abdallaa faa kun Abbaan Abdallaa dhufe. Faamilii warri natti bilbilaa ture warri silkii irraan kaasiin san eegaara namoonni baay'ee warri amma haadha faaxeetti dhiyaatan Abbaan Abdallaa turee fuudhuuf eka akkasi warri akka Sultaan faa eka amma jammaruufi namni 5,000 guute rabbumanna salphisee 5,000 guute namni sila maa guuttan 5,000 indee 5,100 ta'e sila maal godha amma namni 5,000 kun jira warasi okay. Jalqaba irratti jaalalaa fi kabaja obboleettii teessan haadha faaxeetti qabdaniif quuqamuu qalbiin isin dhaabbachuu keessaniif thank you so much galatooma dhugarbi galatooma ulfaadha galatooma ulfaadha
isa itti aanu fi itti aanu moo nuufi haati faaxee just familyidha. Warra wajji nyaate wajji dhugee mana walii beekuu rakkoof bal'oo wajji dabarsu. Isin galee rakkoof bal'oo wajji dabarsu. Amma barri kuni bara miidiyaati jara kenna. Feemasiin warri amma asirra feemasii kun kan dhiiraaf dhalallee yoo beela illee asuma dhufee isinitti himataa koomentii majalatti nyaata kennitanii fi yoo fincaan qaballee asuma dhufee isin himataa koomentii majalatti poopoo kennitanii fi yoo dhoobetellee asuma isin himataa koomentii ma warruma koomentii kanatu waa hundaa godha. Bara fide jaarsaaf jaarti yoo wallolti asirra wal himatti yoo walii kan asirra wal himatanii yoo chiit walirra godha asirra wal himatanii ni kenne TikTok irratti hiikan TikTok irratti fuuni TikTok irratti gaddi TikTok irratti gammachuun TikTok irratti. هذا زبانه هذا زبان الأكر يا جماعة كوني وان زباني في ده هما هندا كيسان مودتا توري الرهدو في مسوتا هما مودتا توري وان هاد أفاتتين هارا وباية متي يجو ركو إثي أكو فتتي الرقاية همتشوني وان هاد أفاتتين هارا وباية متي سنقاله أما عاد سيدونا في أبوريد اللي مبارا والفور أنا سمرتي والتأبثا تراني وقاسة دفا كفايتين والأسجلا من بري قول أجراني فيك مكا كامني ورأ سنجري مكا أنكافنو الكتاني نما فاقو يجرو هما ترجيتشو مافي سمرتي قري ميقالو الدنيا لما فان سدفان أرفافان أفان قويتين كرانا قياتين بوانبار دوريا تاويا أي أماتوري قما قمانت والقودة ميجتشو هذا فاتتين هارا وانبان إرأج ترى إنو كبرا وركوني اللي أسمرتي والفود كأسرتي والفود ميدي ما قررت جالا والكبسيسي والجبل فتشيسي أبابا ولي كني والفود ميديان تيك توكي كوني أبا فاد أو يولي بي يورماتي كيستو أبا فاد في مصوتتي بركة برا وان بري فيدي ها بكين شيء تيك توكي دا من فينشاني تيك توك دا بكي غدا تيك توك دا بكي غمچو تيك توك دا بكي غرغارتا تيك توك دا بكي صدقه تيك توك دا غرو سيدما صدقه كنان جيرتا نما كوما جالا سيتاني اندوم هن قابايو نما كوم نغر يتوچسن كوفيا غتتو متا دغا غوتي دغه متي نما كوما يازه مالي ونو نزيتا ري كتتولا دلغو ادو امما سيتا مالي واني سولار اندلغو سيتا غبيرا كفلا gibira kafalaa dhageeffadhu itti seenuuf deema dalga tuttuqaa itti seena aywa akkasitti tuttuqaa gadee akkasitti maaliif waan tokko isinitti himu daliila wajjin anamma maaliif na jaalattan hin beeytani daliila wajji daliila waan duraan keessa tarreerraa kaanee as geennee amma waan duraan irra turreerra dhaabbanne kaadhaa kana haasofna jechuudha akkasi namni doktora akkasitti haasaya oluma kaatee abalu akkas taatee ebalu akkas taateen jettu waan duraanii isin yaadachiisee ka'eetiniin kaadhaa kana dubbannaa jechuudha isinillee wal bira qabdanii fahamtan fazakir eeka amma fazakir isin godhaaraan isin beeytan malee wallahi koppiliigi godhi sheer godhi isin galee sobaa miti wallahi fazakir isin godhaaraan maa wanni amma haasaa ture hundi dhuga tiktookiin bakka bakka feemasni dhufeetiniin rakkoo fi gammachuu fi beela fi dheebuu itti himatu kuni dhugaa eegaa dhugaadha bara bakka itti wal fuudhanii fi itti wal hiikanii fi itti wal kasasan ta'e jechuudha. Inna feemasoonni irra hedduun nama labana kana irra hedduun asumarratti wal baratanii asumarratti yaala wal qisme asumarratti wal fuudhan asumarratti illee wal hiikan muraasa garuu warri wal hiikan jiru gamma warri wal oole amma wanni haadha faaxee muudate kuni amma namoonni tilmaama sammuu keessanii warri kennatan jirtan haadha faaxee daabboo isittu ba'ee haadha faaxee akkana taatee haadha faaxee akkas taatee warri jettan jalqaba joontuun obboleetti teessanii nama gidee isin gammadan si wajjin gammadaa ture nama yeroo isin rakkataa si wajjin rakkataa ture akka dhugaatitti gaafa gara dhugaatti deebi
فيديون وري فيديو جتن السون ربي سني حديثه اسي وري فيديو رابرات فيديو متي كار افات امودت دمچن ما فيديو تمتي فيديو ان كان امنتن امنو باتنيس فيديو لكن امني انا فيديو افاتك اباو يره galchi si galcha mana makuma jaha kanatti agarsiisuu dandeetta. Haati faatee Ingiliffaan the depression waan jedhamu wayitu jira. The depression waan akkanumaan nama dabbaru tokko jiru ndaldi nama sitti dhiyaatu wajjin wal lolanii walitti mufatanii nama dabbaru wayii waan akkasii tokko argitanii homa akkasiisan. Rakkoo dila hunda an dhuguma isinitti himu. Isin dhuguma isinitti himu. Ammatti isinuu feemasiidha. Gaafa abbaa gadaatti wallolteetu gabbaateetu himattee warakkoo nama akka nama itti dhiyaadhutti quba qabuutti isinitti himan amma. Akka nama itti dhiyaadhutti quba qabuutti isinitti himu wallahi. Kunoo kakadhee kan isinitti himu the depression waan jedhamu wayiiti. Akka waan nama walitti dhiyaattu wayiitiin wal dhabdeeti. Gaafa isin namicha san himte isinuu poosti qora jettee irraa dubban haadha faadha irratti irrallee loluu ta'u. Isarrallee loluu ta'u namichallee ani hin beeka. Abbaallee hin beeka. Ani hin beeka. Waan isin hin himatiniif ani isinitti himuu hin barbaadu. Dhugaan kana. Wallaahi billaahi kana. Warroonni isii jaalattan firoonni isii isiin amma aartee miira garagaraa keessa galuu dandeettan. Gaafa isinuu suuraa isaa maatii isaa poosti godha isin jetteemi kalee. Isin jetteemi gaafa isin ebaluu kanaa jette riyaalitii jiru ani isinitti hima. Hammasitti jaalattoonni fi hordoftoonni haadha faatee wanti dhukkuba uumamaatillee miti dhukkuba uumamaa akkas lafa isiin dheesan illee miti viidiyoolee miti wallaahi viidiyoolee qabaattee miti akka waan nama hiriyyaa wal jaalata wayitiin waliin mufattee waan akka lolaa jedhamu kan hin beektanii amma waan akka zabana kana lolaa jedhanii TikTok irra deddeemee kiisingii nama godhu kana walitti mufattee እንደዛ አይነት ነው የሰማሁት እስኒ ገለ ያማ እንደሰማው ነው አነማ ነማ ዶክተራት ላይ ዋን ሁድነት ሂመኒ ናዶይሳን እስኒ ገለ ናዶይሳን ወሪ ሃዳ ፋጤ ጃለተን ፍሪ ሃዳ ፋጤለ ዲኒ ሃዳ ፋጤለ ዮፌቲያቲ ፋጤለ ነተ አርቱ ዮፌደ ጉርባለ ነተ አሩ ዱጋን ጅሩ ከና አየሮ ከሙ ዱጋ ዱበደ ጅባም እስኒ ገለ ኤበሉ ኢሳ የኑማ ኢሳ gaafa isin suuraa isaa ol darbite hagam akka wal janaajanan maal irratti akka wal dhaban diiteelii hundammoo waan beeynuuf hin beeytan kaan abbaa gadaa kaayirotii beerri biyya kanaa gaafa waan akka lolaa kan argatu naan mari'ataa manguddummaa jaarsonni na bira dhufti waan ta'eef isinitti himaa jechuudha. Haalle uzuu nagaraalle kun dhuguma kana kakadha isinitti hima wallaahi billaahi tallaahi kakadha isinitti hima dhugaan kana warra dhugaa barbaadaniif. Kan ebaluu isaan mootu amma kanaayyuu awwal dubbadheef isiin eega asirratti maal jettee boottee maal jettee nullee akka isin hin cinqabneef dhugaan kana akka isinillee qabrii hin dhabneef qabrii akka isinillee hin dhabneef dhimma viidiyooti miti dhimma dhukkuba rabbi irraa dhufe ka'u cinqaansanii miti idaan namaa irra jiraatee miti dhimmichi akka waan akka jaarsa fuula duraa jaarsa abbaa manaatiif abdatte waliin haasaa yeroo dheeraa qaban wayiitiin waliin mufatanii tabiraa irratti hafuun hin beekusan waan irratti wal lolan haa tabiraa irra qaadhimaa godhatu hin beeku haa osoo isiin laayibirii jirtu tabiraa kiisingii kana godhee argitu hin beeku waan irratti wal lolan hin beeku haa guyyaan nikayaa dhufeetiin darbuu hin beeku iccitii namaa keessan garuu dhugaan kana isin kana qabadhaa naa kaaya kana qabadhaa kaaya ufin dhiphisina kanu warri itti dhiyaatan firoota isiittu amma miidiyaa kana fayyadama gillee akkanumaan durriyyeen ol baatee ajandaa barbaadam daabboo haadha faaxettu bahee jedhan an waan barbaadanii isinii kakadha waan barbaadan isin qabsiisa viidiyoo haadha faaxee wayitu bahe waan akkasii wayitti akkasii akka waan dubbii jaarsummaan gandallee geettee
eega wal fudhuu ka'an xiqqoo wal lolanii wayitti bakka kana kun kanu dhugaa warri barbaadan kana eenyummaa isaa immoo haatuyyuu gaafa dubbatte waan irratti wal lolan kana akkanatti wal baratanii hagana deemanii nullee hagana deemnee hagana wajji dadhabnee hagana wajji kufnee kaanee akkana jenneeni isalleen akkana jennee isilleen akkana jennee asitti marsanaa kiliin shayxaanii jidduu seenee jennee isin ilaal gaafa jirri fees lafeeti asirratti walii bahan jechuudha. Gaafa isin suuraa gabbaaste immoo yoo isin irra keettellee an dhugaa hin beeka. Yoo inni irra kaa'ellee an dhugaa hin beeka. Isin galee dhugaan kana. Namoota dhugaa barbaadaniif wallaahi billaahi dhugaan kana. Namni mootuu nama jaalatu wal dhabe dubartiin uf ajjeeta jechuun uf ajjeesuun aaruun funuunuun haadha faaxetiin haarawaan baan. Misini galee namni gaafa nama wal jaalatu wal lole uf ajjeeta jedheetiin ufitti dhaadatuun gaaz ufitti naqee uf gubuun yookiin nama jaalatu sun gubuun haadha faaxetiin haarawaan baane kun waan shamar hundi godhaa ooltu. Gabaabumatti የፍቅር ጉዳይ ነው jechuudha. Dhimmi haadha faaxee የፍቅር ጉዳይ ነው እንጂ የቪዲዮ ጉዳይ አይደለም. kana firri haadha faaxes diinni haadha faaxes beeka. Wallahi ani isakkeen cinqabtan barbaadon. Maali mucattiin tuni obboleewwan qabdi, abbaa qabdi, gosa qabdi, namoota miidiyaa kanatti wal baratan ka isii jaalatu qabdi, nama guddaa hagana gahu kana viidiyoo haadha faaxetu baay'ee nama meeqa rifata. Ijoolleen xiyyaayuu foloowarii haadha faaxee jala ooltinde hiriyyaa abbaa kennaa viidiyoon baay'ee hirrifatti ijoolleen xiyyaayuu. Wallahi an kanaaf isinitti maaraan waan isinitti maaruuf ibin haadha faaxee amma kaleessa mucattiin xiyyaa kootii yoo bitattee kootii akka haadha faaxee bitadhee naan jette dhugaa rabbii isinitti hima. Wallahi eessatti argitee bitadhee haadha faaxee irratti argee bitadhee naan jette 10,000 bitadhe. Maaliif birrii 10,000 argee kootii akka haadha faaxee argitee dhugaa isinitti maaraan mala dhugaa isinitti maaraan intala durbaa lama qaba. Jaartii qaba. Rabbiin irraa fudhate malee haadha qaba. Obboleettii qaba. Isinitti hin sobu. Isini galee የሀadha faaxee ጉዳይ የፍቅር ጉዳይ ነው። የሎላ ሙሽኪላ ነው። ሙሽኪላ ሎላቲ አብቺ ሱንለ ይወደ እንደት አስጀላ ጅርታ ዩዘር ኢሌንታቱ ቁርጢ ኢቲን ኦቦሌሰ ኪያ ኦማራ ኮን ቀቡ ነጃላዱ እንግዲ እነመን ጃላቺፍቱ ani maqaa keellee nda'u you are my brother big respect big love akka dhaamsasitti ani keessallee deemee hedduu nama wajjin tacaqacaquun barbaadu barin jaaladhu ani tacaqacaquu namatti yoo dawwalu namni waan giiftii faa kadhachuutti dawwale usee diyaasboorani nama diyaasboora wajjin keessa haasawuun sodaadha. Isin galee intin argu bakka yoo kan danda'amne siin danda'amne taate yoo jaartii biyyaa qaqqabaatu taate bakka jirtu yoo mana qaqqabaatu taate wanni miskiina jaalala qabsiiftee darartuuf hin jiru obboleessa kiyya. Bakka yeroo dheeraa kijibdee biloo ka argata. Ani ebaluu hin jedhu suuraa keellee hin baasu gaafa siin baafte dubbannaa manguddummallee dubbanne hin beeyta. Dhiyoo kanallee bilbilaan baay'ee wajji haasofne tana durallee bilbila isiitillee gaaf dura walloltan baay'ee haasofne so ani dhimma jaarsaaf jaartii kana keessallee galuu hin barbaadu. Kachaalke obboleessoo bilook argat kaalchaalke kachaalke akka wajjii waadaa seentanitti bakka isiin si barbaadetti argameef dhugaan si jaalattee ufajjeessu malee jedhaa jirti. Marki jibuun yookiin beerataan achi geettee taan achi keettee yoo mana xirisee ka sobaan jirtu taate qaqqabii biloo goree hallaqee doolaara 10 kuma takkaraa bittee bakka deemtee bakka biraan otoo mara kan qabu. Isin galee warri abbaa Abdallaati jettin immoo abbaa Abdallaati miti. No wallahi abbaa Abdallaati miti wallahi. Abbaan Abdallaa Keeniyaa jira. Abbaan Abdallaa Ameerikaan jiru. Abbaan Abdallaa diyaasboora miti abbaa qabeenyatti malee abbaa Abdallaati miti. Nama nagaallee maqaa namaan kaasina. Isin galee akkasi gara Ameerikaa kana Ameerikaa akkasi isinitti himaa. An abbaa fedhe yoo ta'e hiriyyummaan akka hiriyyummaati gaaf namni nama miidhu mootu mushkilaa no. Akkasi ka kanarra hafee gaafa haati dubbanna.
Gafaati dubbanna gabaa imma viidiyootii miti የፍቅር ጉዳይ ነው nama yeroo dheeraa waliin wal abdatte mungkin beekwan mungkin jaalallee ganamaa ta'uu danda'a mungkin waliin barachuun malanii mungkin asirratti wal barachuun malanii isu ani keessa diiteeliin beeku wama akkasiiti akkas godhi atillee obboleessa kiyyaa wal jala jiraatte yoo dandeette xagaatti jedhi lubbuu namaan baasin maaliif yaachisuun kunoo akka waan ajjeeftete amma isiin uf ajjeesuuf yaaduun kunuyyuu akka waan ajjeeftete uf ajjeesuuf yaaduun kunuu akka waan ajjeeftete si galame kanarraan isin ijoollee biyyaati ijoollee naannawaati hay ijoollee naannawaati ganda tokko እንደዚህም ጥሩ አይደለም ዲቴሊ ዋሁን ደበ ከዚህ ቀለሜ ሲላሃቱ ኦሊም ባፍኔ ጀቹ ፊመለ by the way nama ko ijoollee feematota birallee waan akka leencaa giiftii ምናምን ከናን ገቀቡ ደንዳኔ ምት እንደዚህ አይነት አይመችኝም እኔ አን ዋን አከቲን በርባዶ አከራን ወልሚን ኡለ ሂም በርባዶ አና አከናማ ብረለ ዋን አከ ለንጫ ከና ምናምን ከና ገቱቀኒ ገነቀቡን እንደንደም ኦቦሌሶ ሙጨቲ ምስኪንቲቲ ረቢ ዮካን ኢትጠጋ ዮካን ኢራገለል ወመተክ ዮፋ አጀብተለ ዮፋ አጀብቱ ስትማራ አይቴሊንግ ዩ መቃከት እንደው ኤባሉ ሲንጀሮን ሲገለምቲ አና ኤባሉ ከሲንጀሮ ሲገለሚ ዮካን ጠጋ ኢትጀሪ ዮካን ሞቱ ብሎጎድ ኢልሞና ማቲት ቢየ በቃከሰቲ ኢትን ተቀቲን ካላሲቲማ ኢስኑ ጆሌ ቢያቲ ኡጆሌ ገንደ ተካቲ ሲገለሚ ኡጆሌ ገንደ ተካቲ እንደ ኦቦሌቲን ቀብዱት ሃራን ቀብዱት ምን አሜሪካ ጃነተ ሴቴ ሃቲፋጤ አሜሪካ ኦፊሚ አባፈቴ ገሱ ደንዴት ብሪ ቀብዲ ሆምነ ቀብዲ ነመጃራቱ ባኤ ቀብዲ ፍቅሪ ባደ ከነቱ ጎዋው ሰመለ ጀግና ናት ዳለጋ ይስለ ሂምቤይታ ካዮ ይስለ ሂምቤይታ ማላካ አናብሲ ወሊን ጎራቱ ረለ ባቲ መተርተ ካለ ከዛ ሂምቤይታ ሃቲፋጤ ነመ ኦፍረ ተሬ nama gargaaruu danda'u fayyaalummaa qabdi malee እኔ haadha faaxee bihoon hin heerumu hin fuudha malee osoo ana haadha faaxee kana dubartii ta'e maammadoo akkatti ijoollee boochiftu kana fuudhee gurra keessa garafaa shaayii dhaabsisaa agarsiisa fakkeenya dubartootaa taatu maal godhare gara laafummaan haa badu gowwummaa badduu takka qabdi haati faaxee wallaahi gowwummaa badduu takka qabdi haati faaxee maammadoo jedhan kana silaa fuute garafa stand up the cook the tea bring the ምናምን ጀቹሪ እንደንዴት ትችላለች 60 ሜትር ያ ብልብላን 60 ሜትር ችሎታዋን ታውቃለህ ሃቲፋጤ ነማ ብየ በቃ ከተታኤ አሜሪካቲ ነማ ገርጋሩ ታውቃለህ አንተ አይደለም ነምስ ነው ፊን ቤቱ ለምን አስፈለገ ስትይማ አኔ أكرمني كرامة لي والمي وهم بربرو والله هم بربرو مالو بوليسو هاي مسكين تتي جندا فوستوب دي مال جتة كربوته من أرجع الأمريكان ورقة كابويو نمر ميكا تو هيد أجرا نمر جهاتا ما هيد أجرا ميم نمني ورقة جرين كاردي كابويو يجو جرين كارد نكابو إتو لمبني توبيا بوتي نمر جهاتا ما هيد أجرا بيجت دربام وكريم أمريكان شوفته ورقة يجرويو akka jirutti jira akkitti mana barumsaa geeffatu dhabe ameerikaan maan ati guddoo goote itti miskiina yeroo min arga haati faaxee nama mana kaartaa pilaanii tokko qabsiisee bitatee qabsiisee deemuu danda'u shoppingi ምናምን jedhe mansuurii gadi haati faaxee ishi biyaansi yoo naannawa oromiyaarraa federaararraa eeyyama dhabde shaashamanne irraa eeyyama bakka feete deemu hin argatti bulchiinsa magaalaa shaashamanneetiif irraayyuu jechuudha hin dhayaniif guddoodha haati faaxee guddoodha humna qabdi biyaansi minimum yoo akkam xiqqaate amma isiin osoo kantiibaa magaalaa shaashamannee bira dhayxee waan akkana barbaada proposaalli kiyya kanaa jettee
gaafii tokko malee chaappaadhaanii kennaniifi achi dhayxee bakka ati ciiftu gurra qabdee yoo si kaaftee dhibbate gara fuu dandeetti jechuudha. Xuruu adeella. Namatti gafuun xuruu adeella. Xuruu adeella. Waan amma kolkoleen hundi viidiyoo harafaadhetti bahee jedhee irra haasa'u kana hundaan kaga'e si obboleessa kiyya beekta. Ani feetu natti aari, feetu dhiisi, feetu haati faaxallee haa aartu, maa jaalallee kiyyatu qayyette, feetu atis aari, awwal isin hin barsiifne, awwal jana jira isin hin jenne, akka isin wal jana jantaniif wal jaalattanii hin beeku, eega isin immootu girrigirri olii buuftanii lubbuu wal baasuu bira geettanii moo waan kana dhaabaa isin jechuun mootu dirqamaa jechuu eega dubbiin keessaa miidiyaa irra bahe. Kanuma. Wanni gizee isin funuuntu ijoolletti bilbiltee halkaniin kaaftee rabbi jedhaa achi naa dhaqaa jettuuf hin jiru. Sii kan rakkoo kana hunda geessara. Maal goota? Maal goota halkaniin kaan jaartii jalaa kaaftee kaan ilmoo biraa kaaftee. Heree dhiiraati onnee qabda alatti maan dawwal. Ana immoo bara na sodaattan ikkoo. Alhamdulillah. Abbaan firoo chiikii fitii walla natti hin dawwalma. Jaartii tiyyatti illee hin dawwalina. Jaartii tiyyaana qaba malee isintu qaba miti. Wushoochi. Maal isitti wal isin barsiise? Haa. ምንድን ነው? ለምን አርፈህ አትቀመጥም? ለምን ትስከሰከሳለህ? ከዱፉ እንደንደን ከፉኑ እንደንደን ለምን ጀዝባ ሌላ ቢቀር ጊፍት ከት ነው ተፈመለ ማሊ ምን እንዴ እኔ አይመችኝም። ባላገ ነው በቃ እኔ ጋር ብልግና ምናምን አይሰራም። ጊዜ ዋባለ ሲታን ጀባ ፈቶታ አናነት እንደወጡ አባማን ፈት እንደወጡ ማን ደው ጉየ ሞቶኩ daltuu meeqa as keessatti ijaarsuuti wal namni tokko na dawwaleen beekon. Maaliif dhiiraa maan dawwalle isinatti? Dhiiraa isin dhalattanii gaafa ijaartee samii wal lolta maan dawwalle dhalaan hundi tabiyya kana jirtu tabiyya hundaatu natti dhiyaatti rakkoo ofii natti himatti hin beeytan. Jaarsummaa malee araartaani osoo jidduu jalaan ta'e jaartii maan dawwalle natti uf beeytan akkaan dhugara dhabdu waan beeytaniif miskiinan hiraartina. Oli gafiidhanii maaliif osoo daa'imni kun bagiseef osoo onneen isin banamne cufi gizeen cufi allaqee daqqaqee na waan dhugaa dubbadhee na jibbi ati nan jiraachiftu an sin jiraachisu isin lamaan yoo feetan na jibbaa waliin dararina uummatallee hin dararina hordoftoota keessan hin dararina faamilii keessan hin dararina bafiqir nuurut maal aboo nutti oofee. La ilaha illallah. Sidun ajar se kubala lumbane mana. Natte o gabaya. Isini gale an cubun jaladwan. Wallahi. Ani wani adunya harajibu cubu. Cubu jaladwan. Cubun jaladwan. Sababa jazba to kochadini amma namnundi ge oligademe video hada faa'etu baye. Sababa nama to kocha sababa nama tokkochaati sababa nama tokkocha viidiyoo harafaa'etu bahe wallahi haati faaxe viidiyoo wayitu jala bahe akkana qotaan jirtu kakadhee isinitti hima obboleessa uumaa miti yana gifaa billee giifti ma isin akka inni tan tofa malee ko minima yaamata qoonqoonti ya rabbi harka jirti bakka feete jiraadhu birrii feete qabaadhu kan eegaa የምትስማማ እውነትና በእውነት ብቻ ነው እንደረሪና nama እንደረሪና So, ani wanni isin hidhaamu akka nama haadha faaxetti dhiyaatu tokkotti ammallee deddeebitanii haati faaxee viidiyoo jala baate miti. Waan akka qaadhimaatti wal abdatanii abbaa manaa fuulduraatti wal abdatanii diyaasbooraa wayitii wal lolte. Gaafa immoo isinuu faamilii isaa suuraa isaa isinii maxxanfayyette isinii maxxansite dhugaadha kanaa isinii jira isinitti himu. Yoo isin dogoggoraan kameraa maxxansitellee isaa miti jedha isinitti himanna. Ani akkana yoo isin kameraa maxxansite mootu ka isin ufajjetetteef sun kanaa miti kanaa jedhee gaafsan isinii hima. Haati faaxallee wal jala jiraate dhageeffadhu. Yoo boruutaan haati faaxee kameraatti rafidee dhukkee kaafte jechuudha. Jalliftee dhukkee kaafte lakki ka isin ufajjeete jette sun kanaa miti kanaa jedhee isinitti hima. Because lolaan zabana kana TikTok irra baay'ee. Amma isinii galee maa dubbiin isinii galee hin beeka. Ka dubbii kana hundaan gahe hin beeka. Sagal heerumaniit sagalee dhiiraa baranii jedhan. Sagal heerumaniit sagalee dhiiraa baran jedhani. Silaa beerri zabana kanaa dhiira baay'een haasofti.
kawaii ajjecha kana yaadachiise mootu sagalan san keessaa tokkocha san tokkocha kanarraan ga'e nuti irratti eeyne gaafa jarri wal baasan yoo araaraman rabbi walitti haa araartu hawwii kenna yookaan wanni lubbuu namaa baasaniif hin jiru intala saba intala gosa intala biyyaa ajjeeftee inde mucattiin obboleessa jijjiraa kana qabdi jijjiraa kaagana gaggoo kana qabdi kagalee warra keessan hoxxee itti gahidhee guggubu qabdi wallaahi lazim intala warra guddaati obboleesso akka isiin jaalalaaf si gowwomte kanaa miti zarii zartaate calachitti godhan biyyatti galanii sirritti himaan an sitti himaan isin ijoollee biyyaati walitti dhiyaattan ganda si gala miti walitti dhiyaattanii sitti himaan an ammoo seenan nagaafata siin dhoytuan rabbi godhee mucattiin duwwaa taanaan hin saaxilamtaa jechuu wallaahi no gaarii miti obboleessi isii jiimii dalaga kaagana ka joonsiin aga'u kun dubaay kana hagana ka ga'un jiimii dalaga si fannisa wallaahi gara biyya galtoon hin jiru kanaaf alama gabaabaa karaan gabaabaan waan ati godhuu qabdu si himaa tichiraallee akka onnee isii bante kanaan onneen isii siif banaadha keessa seenii rafi si galee miti ani jibbaa keessaa lamaanuu qabu dandeettii qabdaa akkuma roon banteen onneen isii siif banaadha keessa seenii rafi dubartii waan si jaalattuuf uf ajjeesa jetti si galee miti hin dandeettu biloo godhi rabbii ufiititti haftu homaa rakkoon qabu hin dandeettumi yoo hin dandeenye tiktookii messenger everything block godhi miliqi jala miliqi ilmoo yuu irratti facaasee miliqa namni ilmoo walitti hin qabdan nikaa walirraa hin qabdan maal walitti hin qabdan waa takka walitti hin qabdan wanni isin walitti qabdan bakka wajjiin yeroo dheeraa wajjiin haasoftan badhoo fi rakkoo waliin maratan allaqee wal abdattan warra akka nama wal barsiisu binaamin gootan no matter doesn't matter sun rakkoo miti hagam steppii meeqa akka deemame anin beeka jechuun waa'een keessan isin galee so namni koo ilmoo walirratti facaasee kutama isin galee akkasi kachaalke akkasi እንደዛ አርግ ሀቢቢ እንደዛ ብታረግ በጣም ይመረጣል አካዝ ጎላ ዱአይ ጎና ነው ትጋፋስ ዱአይ ጎና ጋስቲ እርገተኒ ያደ ከነቱን እንተው በአብደላ ምናምን ወርገስ እርገተን ዲፋ አኒ ዋን ሀሳይቲ ዮደ ጎጎረለ ፉማ በዲክ የፉራችሁ በርባዳ yoo balleessallee fumaan badii kiyya fudhachuu barbaada malee asirra wannoo jedhee maal jechuun barbaadu amaluma kiyya gaafa lolli jiru kana gastiidha nama galchine yaada nama kennisiifnu maaliif ufillee bannee nama badaa godhuun barbaadu isin galee kanuma akkasi innaa ati faaxee yoo aariin irraa gale isinuu maatii isaa suuraa isaa poos isinii godha jette yoo isin akka carraa taate kabiraa poosti goote immoo ani waan amma isin nama 700 isinitti hime kana yoo inni sirrii ta'e gurbaan an jedhaa ture sun kanaa isiniin jedha amma kun waadaan an isinii galu ka gurbaan an dheengadda isiniin jedhaa ture sun kanaa isiniin